Adda bilisummaa Oromoo obbo Jaal Daawud Ibsaatiin hogganamu jiila isaa guyyaa har'aa biyyatti ergeera. Jilli qondaalota dhaabaa of keessatti hammatee kun dubbi himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaatiin durfamu guyyaa har'aa biyyatti akka imale gabaafameera. Jilli ABO Finfinnee dirree xayyaaraa idil addunyaatti boolee wayitaa gaanitti simannaan qondaalota bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin isaaniif godhameera. Dhiheenyuma kanaatti mariin araara ABO fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti magaalaa Asmaratti taasifame milkiin xumuramuun kan yaadatamudha. ABO'nis kanuma bu'uura godhuun jiila isaa guyyaa har'aa gara biyyatti ergeera. Koreen Olompikii fi Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa ibsa guyyaa har'aa baaseen gootaaf fi falma mirga namoomaa kan ta'e gootni Oromoo Atileet Fayyisaa Leellisaan akka gara biyyatti isatti deebi'uu ogummaa isaatiin biyyatti tajaajilu gabaafameera. Atileet Fayyisaa Leellisaan injifannoowwan dachaa Riyoo Olompikitti galmeesse dabalatee biyyoota addunyaa hedduu irratti hirmaachuun bu'aawwan danuu biyyattiif galmeessaa akka ture eeruun ibsaniiru. Kun Federeeshiniin Atileetii Fayyisaa Leellisaatiif wayitii inni gara biyyatti galee simannaa gootaaf malu isaaf taasisuudhaaf qophii xumuranii jiraachuu ibsa baasaniin beeksisaniiru. Atileet Fayyisaa Leellisaan bara 2016 wal dorgommii Olompikii biyya Biraazil magaalaa Riyootti gaggeeffame irratti mo'achuun sagalee saba isaa cunqursaa mootummaa abbaa irree wayyaaneetiin irratti gaggeeffamaa turte mallattoo diddaa agarsiisuudhaan wal dorgommii Olompikii biyya Biraazil magaalaa Riyootti gaggeeffame irratti mo'achuun sagalee saba isaa cunqursaa mootummaa abbaa irree wayyaanee irratti gaggeeffamaa turte mallattoo diddaa agarsiisuun sagalee uummata Oromoo guutuu addunyaa irratti akka dhagayamtuuf shoora guddaa taphatuun isaa kan yaadatamu. Humni addaa poolisii naannoo Somaalee meeshaa hiikkachiisuuf murteeffame. Humni ittisa federaala Itoophiyaa kan dhimmi isaa wal falmisiisaa ta'e humna poolisii addaa kan naannoo Somaalee Itoophiyaa hiikkachiisuuf ta'uu ministeerri ittisaa beeksisee jira. Ahmad Shidee durataa paartii Dimokiraatawaa uummata Somaalee obbo Taayee Dandaa dubbi himaa abbaa alangaa federaalaa ta'uun muudame bara hojii gaarii siif haa ta'u jechuun jajjabeen ibsaniiru. Ilmaan Oromoo Harargee yeroo dabre